يوبا يو إنجفتة هيدا ربنا خديرة خندلا دا أمني أورومو دا أوروميا دا وجه هيدا جرا غاف أوروميا هيدا ربات هيدا ربنا جفنون تنومات أورومو الله جفنون تنومات أورومو أمني أورومو دا اتفوفا أبصان بودت هيدا بتو نوتي أمني أورومو أوروميا دا وجه هيدا جرا غاف أوروميان هي خمتنوس هي خمنا يا ربي جي إن شاء الله هم نتيت الربيتي هم نتيت المنا ماتي متي هم نتيت أماراتي متي هم نتيت نبي يوداتي متي الراس بروس هم نتيت الربيتي متي المتا فاتي يكتبوا الأبصار نتي يا ربي جي نتي الراس بروس قل ما جايسي كابسون تيجي كابسون تيجي قل ما جايسي إن شاء الله بحس أما ومن السياسة دا بهب نوتي هنجم منه هيدا جرّا إن شاء الله يا ربي في رسول جاي ومن خيني قاف أرميان هيدا ربات هيدا ربانا يوبا يو إنجفتة هيدا ربانا خديرة خندلا دا بنتي عطاو نتي مراتا بيجنا ما خيس يلولين تنا موانا الحمد لله ربي سنين لاقو قوانا دويدا بجان عطاك توما دخينيا إبدا تات يوكم ندبدي ورين ربع خيسا نعوران يوكم ندبدي فلان المدردرة نعوران جاده خينهم داو دجر سخينهم داو أكبران بلسما أورومو بلا نوجهاني نتلين اتجمعني دين خينيالين اترفاتو أكيسان نقولن بربادنا تناف أستي أركم نجت توران هاون كينيا ستي أركماني نوجي مكي دتاني جيراني بيورما هما كنا فيستي كابسوت هنا مدي دتاني بكتناتي وانا أركماني جيراني جتة لما أنتنا عاد فاطمالي بدوت يا سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لين جت خيا وأنا إبو هارون فدير أكان أكسو أمة أورومو دا bubat indee bine jabaatee cinaa dhaabbachuu waan barbaaduuf naafi obboleeyyan kiyya wajjin jirullee akka saba Oromoodhaatitti wanni nuti qabnu gaachanni keenya irreen keenya woboodha. Arraas cinaa dhaabbachuudhaaf gargaarsaan qaamaanillee bira gahuu dadhabnu gargaarsi keenya akka bira gayu akka nu dhaqqabu sun barbaanna. Arraas boruus nuti ummata keenya faana jirra waboo faana jirra sagaleen keenya nuuf dhagayamuu barbaanna. Sagalee keenya harkaa fi ijatti dhageessittii fi gurra dhageessittii fi harkatti arguu barbaanna. Akkasuma ummanni keenya qabsoo oowwitu itti fufuu barbaanna. Tan duraan itti jirullee har'allee sanuma daballee haaroonfannee itti fufna. Gaachanni irreen tan ummata Oromooti. Oromoon ni bilisooma. Woboon itti fufti. Nus gargaarsi keenya faana jira. Injifannoon tan ummata Oromooti. Arraboron gaachana Oromoo. akka dirqamaatiin beekun laal yoo doolaara 10 kaar kan taate doolaarri waraana keenyaaf dhawuu qaba. Maaliif reeshinni uummata Oromoo kanarra kopheen isaanii uummata Oromoo kanarra nuti immoo uummata Oromootirraa tokko waan taaneef kan isin jechuudha jira. Yoo dhukkubsatan finiinni isaan bitatan finiinni sun maallaqa malee abbaan tokko mootummaan tokko kan waraana keenya gargaaru tokko hin jiru. Qabsoo filatte hirkannoo kennee jirra. Kanaaf Oromooti Rabbi isin haa gargaaru. Namoota akka keessanii kan silaa hafillee
ooyisattuu ittiin himinaa'u ati Oromoodha Oromiyaan biyya teeti diinaatu qabatee irra jira qabsaa'e waraanni siif qabsaa jiru kun waraana bilisummaa Oromooti yaa itti hima kana maaliif isin jabeeta yeroo sodaa biroo kun jiru Oromooti maaliif isin jabeete yeroo hunda aboo diinni biroon dhufee unfeessa jira dantaasa waan takka wanni nu godhu jiru jechuudha arkitanii akka kana duraatti arkitanii bira dabartanii annaa rabbiin isin dhiisin nama jajjabaa nama hedduu dhumas keessatti habeeke laaftutti ha oromummaa fi beekee ha oromummaan kun laaftutti argamtee miti warreen tokko ammallee maal jedhan qabsoon uummata Oromoo bara hagana deemtee bara hangana hajaanillee ni jira kuni maal ummata addunyaa tanarraa haqamee kaartaa lafa tanarraa haqamee maalummaan isaa wallaalan ha maalummaan isaa dhaban namni isa beekuu dhiisu inni nu ifin beeku kana hayyoonni fi ilmaan Oromoo qaqqaaliin qotee bulaan jen daldalaan jen barataan jen barsiisaan jen profeesara hundi isaanii itti dhabamanii har'aan kana kun maqaan sun mul'atee jechuudha. Dhiiga fidatan ammallee bakka ligaanii kana keessa kutee jechuun uummanni Oromoodha. Waa hedduu uummata Oromoo irratti dhaabbatee jechuudha. Kana yeroo duraatiif uummanni Oromoodha reediyoon mootummaa Itoophiyaa keessaa dabru kun afaan Oromoo raadiyoona cabsan yeroo jedhanitti galmaan ni geenna dhiigni isaanis akka lafan banne jechuudha kan nu godhaa jira jechuudha. Kanaafuu hojii bareedaa jirra jechuudha. Hojii bareedaa jirra. Waan ta'u kaasnee hima har'a hojii bareedaa kana eegallee boruuf duuba deebinee maqaaf hin balleessinu. Qabsaa jechuun dhugaa eenyu qabsaa'aaf inni jedha. Eenyummaan waan qabsaa'aaf inni jedha. Garuu qabsoon akka haasofnu kanaa miti hadhaa qabdi. Hadhaa kana ciniinnadhee keessa dabraa jechuudhaan sammuu keenyatti illee itti seenuun dirqama kenna jechuudha. Isa kana waan ta'eef haa jabaannu bakkuma jirru hundatti haa jabaannu. Oromoon har'a ifna argaa jirra jechuudha. Ifna kana eenyutu fiixa baasa? Numa fiixa baasa. Dura nuti tirsaa hin gahe Oromoo tirsaa hin gahe malee Amaarri yookiin Tigiraan Oromoof qabsooftee ka as geessitee miti jechuudha. Oromootu ilma isaatti dhabee lubbuu isaatti dhabee qabeenya isaatti dhabee asiin gahe waan ta'eef isa kanallee har'as borus osoo shakkii tokko hin goone kaayoo kana galmaan gahuu qabnaa dirqama kennaa jechuudha. Kanaafuu nutis dalagaa irra inshaallah rabbiin nu haa gargaaru nu hundaa'u rabbii warra kaayoo kana fiixan gahu nu haa taasisu rabbiin isaanillee bira haa dhaabbatu rabbiin kottee diinaa haa cabsu kottee nama kennaa irraa haa oolchu hamtuu irraa haa qabu qabbanaaf qorra haa dandeessu hundumaa balaa waraana kana deemtu rabbiin ijirraa haa qabu nullee warra as keessatti dalagaarru rabbi balaa nurraa haa qabu inshaallah birana rabbiin nu injifannoo ta'e haa godhu injifannoo ta'e haa godhu hamil soomtanaa jedhu gabroomne gabrummaa sana dadhabne uummanni Oromoo irra wareegame xiqqaan irra guddaan irra wareegame jaarsa irra wareegame amma ta'umaatti rabbiin nu haa jedhu rabbiin nu haa jedhu inshaallah injifannoon uummata Oromoo jabaadhaa hedduu amaanatu isin dhaammadhu qabsoo kana keessaa if dura deebi'uuf warri yaalii gootu if irratti bayi dalade malee qabsoo Oromollee hin miitu jechuu fedheeti. Qabsoo Oromollee hin miitu. Atiif booda deebitus qabsoo Oromoo tuufaa jechuudha. Garuu ifii maqaaf balleessite waan hin taane keessa galta. Rabbi warra irraa nu haa tiksu jabaadhaa jajjabaadhaa bakka jirtan hunda injifannoon uummata Oromoo. Uummanni Oromoo naannoo uummata Oromootiif qaban akkasuma beektonni isaanii yeroo hundatti mootummatti fiichuudhaan qabsoo addaa godhaa ture. Qabsoon inni godhaa tures qabsoo siyaasaa akkasuma qabsoo dandoo qabsoo fiichuu Oromummaa bara barbaaddaa adda addaa keessatti godha. Thank you.
Thank you.